Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed ministeera dhimma alaa fi misoomaa idil-addunyaa United Kingdom Yvette Cooper waliin marii hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu irratti gaggeessanii jiru. Marii kanaan hooggantoonni kun tumsa gama dinagdee nageenya gaafa Afrikaa gargaarsa lamoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffachuun waliigalteerra kan ga'an yoo ta'u, UK'n tasgabbii fi misooma Itoophiyaatiif deeggarsa gochaa jirtu akka itti fuftu mirkaneessitee jirti. Hariiroo seenaa dheeraa qabu kun gara fuulduraatti gama dippiloomaasii fi dinagdeetiin sadarkaa olaanaatti akka ce'uuf hooggantoonni lamaan waadaa galanii jiru. Oduma walqabatuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Timootiyoos ministeera dhimma alaa UK Yvette Cooper waliin marii gaggeessaniin hariiroon dippiloomaasii fi dinagdee yeroo dheeraa biyyoota lamaanii caalatti cimsuuf waliigalteerra gahanii jiru. Marii kanaan guddina misoomaa, babal'ina gabaa waloo fi nageenya naannoo gaafa Afrikaa irratti xiyyeeffannoon kan kenname yoo ta'u, dantaa waliinii kabachiisuu fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf qindoominaan hojjechuuf waadaa galanii jiru. Itoophiyaan iftoomina faayinaansii fi itti gaafatamummaa dhaabbilee miti mootummaa NGO mirkaneessuuf istaandaardii herregaa bu'aan qabne idil-addunyaa fudhachuun hojiirra oolchuuf sochiitti jirti. Boordiin herregaa fi oodiitii Itoophiyaa abbaa taayitaa dhaabbilee hawaasa siivilii waliin ta'uun qooda fudhattoota waliin marii kan taasise yoo ta'u, tarkaanfiin kun amantaa arjoomtoota cimsanii qabeenya jiru haala bu'a qabeessa ta'een bulchuuf akkasumas dhaabbilee biyya keessaa sadarkaa idil-addunyaatti madaalawaa taasisuuf kan kaayeffatedha. Naannoo Oromiyaatti rakkoo mana jireenyaa furuuf tarsiimoowwan akka waldaan gurmaa'u, hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi tajaajila lammummaa fayyadamuun baatiiwwan 6 dabran keessatti manneen 100,000 fi 16,000 ol ijaaramu biiroo misooma magaalaa fi manneenii naannichaa beeksisee jira. Akka ibsa obbo Biraanuu Baqqalaatti hirmaannaa ummataatiin manneen harka qalleeyyii haaromsuun danda'amee jira. Gama biraatiin ijaarsawwan seeraa alaa fi qabiyyee manneen gandaa seeraan ala to'achuuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuun hojiin dhiyeessii manaa fedhii ummataa waliin wal simsiisuu cimee itti fufee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed walgahii idilee kurnaffaa mana marii bakka bu'oota ummataa guyyaa boruu gaggeeffamu irratti argamuun gabaasa raawwii hojii mootummaa kan ji'oota 6 bara baajataa 2018 ni dhiyeessu. Gabaasni kun dhimmoota dinagdee, hawaasummaa fi nageenya biyyattii irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, muummeen ministeeraa gaafilee miseensa mana marichaa irraa dhimmoota waqtaawaa fi misooma irratti ka'aniif deebii fi ibsa bal'aa ni kennu jedhamee eeggama. Sagantichi kallattiin tamsa'uun isaa iftoomina mootummaa fi itti gaafatamummaa ummataaf qabu mirkaneessuuf kan kaayeffatedha. Muddama cimaa Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru hir'isuuf yaaliin dippiloomaasii biyyoota naannichaan deeggarame bal'inaan taasifamaa kan jiru yoo ta'u, dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Israa'elii Bangaay qabxiilee dhiyaatan xiinxala akka jiranii fi guyyoota muraasa keessatti bu'aa qabatamaa irra gahuuf abdii guddaa qabaachuu isaanii beeksisanii jiru. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan marii cimaa keessa akka jirtuu fi waliigaltee irra ni gahama jedhanii akka amanan ibsan. Gama kaaniin garuu humna waraanaa guddaa gara bahaa giddugalaatti erguun dhiibbaa gochaa jiru. Haalli kunis xiyyeeffannoo addunyaa kan harkise yoo ta'u, tarkaanfiin dippiloomaasii itti aanu balaa waraanaa naannicha irra jiru hambisuu isaa eeggamaa jira.